Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Sinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu. Hadda gatiidhaa fi gatiidhaadhaan isinii qabadhee dhufee dheengadda gatiidhaa fi beeksisa irratti namoonni baay'een farasillaa jechuun meeqa adda nuun baanii waan akkasiidhaa turtanii egaa namoonni Jimmaa farasullaa maal akka ta'ee fi kiiloo meeqa akka ta'e ni beektu. Namoota adda siniin baanii fi kunoo hadda xaafiin kiiloon tokko meeqa sadarkaa isaatii waliin tokko tokkoon kan inni isinitti mutaa hanga xumura viidiyoo kanaatti ilaalaa. Namoonni immoo haasaa dheeressita oduun baay'isiin maal jettanuu inni ilaalinaa viidiyoo ilaaluu dhiisuu dandeessu jechuudha. Wantoota biraa Pirankii oduu sobaa maal waan asiifachi sa'aatii tokko viidiyoo sa'aatii tokko sa'aatii lama ilaaltu jechuudha. Isa kana immoo daqiiqaa 7-8-9 ilaaluu yoo isinitti ulfaate jalqabumarraa dhiisuu dandeessu malee wanti isin asirratti oduu odeessita oduu jaallattamaa jettanii nama arrabsitanuuf hin jiru. Namni isin giddisiisee ilaalaa isiniin jedhan jiru. Tola keessan fedha keessaniin video gadi qabdanii erga irra seentanii akka yoo isiniin taane dhiistanii irraa ba'uu dirqamaa miti jechuudha. Ofii keessaniif ilaaltanus dhiistanus waa tokko kanarraa wanti irratu hin jiru. Namoonni immoo viidiyoon an gadhiisuu isinitti tolee fedha keessaniin laayikii illee naa godhaa, yaada gaarii illee naa barreessaa. Ilaaltanuu baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa jazaakumullahu khayran. Egaa namoonni immoo yaada namaarratti waan hin taane barreessitanuu dhimma keessan ana waa tokko nan dabaluu nan qannasu haramni keessanii jechuudha. Oduu jaallatti erga isiniyyuu jechuudha. Yoo oduu hin jaallanne miidiyaarra maal gochuu dhuftan? Oduudhuma jaallattanii miti miidiyaarra kan dhuftan. Akkasii erga dhuftanii egaa oduu sana dhaggeeffachuu yommuu oduu sobaa malee oduu isa akkanaan jaallannu jettanii karaa oduu sobaa deemuu dandeessu jechuudha. Ni hojii qabnaa oduun baay'isinii an hojii dhabeen asirraa lafaaraa hojii dhabeetii miti garuu yaada hordoftoota kootii gaafii hordoftoota kootii deebisuufan asirra idiot godhee waa meeqa viidiyoo dhaqee waraabee gatii isaa tokko tokkoon isinii himaara malee hojii dhabeetii miti. Anis kiiloon 117 sadarkaa tokkoffaan ayiranii jechuudha diimaa. Eshi inni kunoo sammuu maanyaa jedhama gatiin 135. Xaafii samaanyaa andanyaa isaa jechuudha. Dheengadda farasullaan isinitti mee isiniif hin galle amma garuu farasullaan isaas dabaleera. Inni kun isa badaa bareedaadha. Kiiloon isaa 135 isaa tokkoffaa jechuudha. Keenyaawsaa? Isu andanyaa gatiin 130. Inni kun 130 kiiloon. Farasullaa? Farasillaan 2,200. Farasillaan immoo 2,200. Inni kun 2,300 walii garaagarummaa qaba jechuudha. Inni kun immoo sarganyaa jedhama. Sarganyaa sadiimaa danatuus miti 2,100. Kiiloon immoo 123 inni kun. Kazinya garan dana? Maashillaan immoo kunoo isa tokkoffaa jedhamu. Hararii jedhama. Hararii kadha ruuzatti makamee kan daakamu. Gatiin farasullaa tokko 1,400. Kiiloon birii 82. Farasullaan isaa 1,400. Ruuza immoo kan minaanitti nammee daakamu kan biyya alaa jechuudha. Kan biyya keessaas jira. Gatiin isaa farasullaadhaan meeqa? 2,000. Farasullaan isaa 2,000. Kiiloonoo? Kiiloon isaa 117. Farasullaan immoo 2,000 minaanitti nammee kan daakamu jechuudha. Ruuza minaanii kunoo caccabaa akkuma argitan. Isa biyya alaati garuu isaa andeenyaa baay'ee tokko bareedaa kan ta'e. Kunoo inni kun immoo ruuzas kan minaanii jechuudha. Kan biyya keessaa isaa 1,800 farasullaan. Kiiloonoo? Kiiloon isaa birii 500 jechuudha. Kunoo ruuza kan biyya keessaa namni 2,000 kan biyya alaati. Kunoo garbuu kaakaamaa immoo kan shorbaadhaaf ta'u garee hedduun keessan raamadaanaaf nagaafataa jirtu.
isa andanyaa jedhamudha. Bakkuma ofii kootii biteetti fayyadamu isa sadarkaa tokkoffaa 2,900 farasillaadhaan kiiloodhaan immoo birrii 170 kiiloon tokko jechuudha. Kuna wanti hundi digaa sadarkaa qaba. Wanti hundi nuuni kun immoo qincee lammaffaa isaati. Meeqeetti farasillaa? Farasillaan isaa 2,700 isa lammaffaa kiiloodhaan isaaba kiiloon tokko birrii 158. Ashi garbuun fattagamaan immoo kunoo kan mooqaaf akaamee wantoota garaagaraa godhamuu barbaadanu akaamaanis jira kan hin akaamnes jira. Kun qollirraa baheeraa fattagamee jechuudha. Farasillaan meeqeetti? Birrii 2,300 fattagamaan jechuudha. Kiiloon tokko immoo 135. Sindeessa ajja no? Omborii ajja. Ajja omborii yookiin ajja callaadha. Maffaan 250dha. Inni sadarkaa lammaffaa birrii 250. Andanyausa? Inni lammaffaan immoo sinta nabbar erkeen? Inni kun isa tokkoffaadha birrii 270. Isa tokkoffaa jechuudha kan hin kaakkaamiin ajjaa mooqatti makamee sindaakama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ela namoonni gatii qadhaadhaan gaafattanii kunoo jira dhadhaanii. Kiiloon isaa birrii 750 hadhatti jechuudha. Hadhatti birrii 750. Birrii 750 gatiin isaa. Na isa borii saftaanii immoo hin beeku maaliif jennaanii baay'ee daddabalaa bulaa gatiin asbeezaa keessatti Ramadaana kanarratti akki ganamaaf akki guyyaayyuu tokko hin ta'u garuu gatiin nadhaa 750. Ilaa kun akkuma argitanu kun isa jiddu galeessa bilchaataa kan hin taane lagaa yookiin addaannoo kan hin taane isa jiddu galeessa isaa jechuudha. Birrii 750 kiiloon hundinuu gatiin isaa tokko. Inni kun immoo isa dheedhii jedhamu isa